Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Wanjii qaamolee raawwii olaanaa bara 2017 galmeessaniif sirna beekamtii fi badhaasaa kenne. Sirni beekamtii fi badhaasaa kun raawwii hojii bara 2017 irratti raawwii olaanaa galmeessaniif kan kenname yoo ta'u, zooniiwwan caasaalee nageenyaa akkasumas dhaabbilee garagaraaf geebaa fi waraqaa ragaa kennameera. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Wanjii obbo Alamuu Dirribaa haasaa taasisaniin paartiin badhaadhinaa gaaffiiwwan uummataa gama hundaan deebisaa kan jiruu fi hirmaannaa uummataa hunda galeessa ta'e mirkaneessuuf kan hojjechaa jiru ta'uu himanii raawwii hojii bara 2017 hojjetamaa tureen humna namaa aanaan qabdu fayyadamu raawwii gaarii galmeessisuu himaniiru. Milkaa'inni dhufe kunis kan argame hirmaannaa uummataa fi kaka'umsa hooggansa cimaa taasifameen ta'uu dubbataniiru. Imalli badhaadhinaa akkuma maqaan ibsaa ibsutti imala gara fooyya'insaa fi milkaa'inatti nu geessudha. Imala kana qabannee leencalloowwan aanan keenya qabu, humna namaa aanan keenya qabu, yeroo aanan keenya qabu walitti hidhamuudhaan yaadama jedhamuutiin masakamuudhaan imala badhaadhinaa roga hundaan galmeessuu fi mirkaneessuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu irratti kan argamnudha. Paartiin badhaadhinaa imaanaa guddaa uummata isaatti irraa fudhate. Imaanaa sirna dimokiraasii mirkaneessuu, imaanaa nageenya tiksuu, misooma waaraa diriirsuu fi tokkummaa sabootaa fi sablammiilee dagaagsuuf hojii bu'uura paartii keenyaa gama hundaan hojjechuudhaan imaanaa paartii fi mootummaa fudhannee hojjechuu fi mirkaneessuu irratti kan argamnudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Wanjii obbo Qumbiloon Qalee qaamoleen garagaraa raawwii hojii bara 2017 isaan cinaa dhaabbachuun hojii boonsaa kan hojjetan ta'uu himanii badhaasni argame kunis kan hawaasa bal'aati jedhan. Raawwii hojii bara kanaa keessatti qaamoleen hawaasaa garagaraa akka hirmaachaa turan hin beekamu. Kana giddu galeessa godhachuudhaan badhaasni guddaan badhaasni olaanaan seektaroonni fi qaamoleen har'a asitti argitan badhaafaman akka jirutti ta'e badhaasni guddaan badhaasa uummata keenyati jechuudha. Uummata aanaa Wanjiiti baga gammaddan baga gammaddan jechuudha. Jijjiiramoota hunda galeessa argame bu'uureffachuun karoora bara 2018f hojii misoomaa fi dinagdee biyyaa utubuuf qaamoleen beekamtii fi badhaasa fudhatan kan isaan kakaasu ta'uu akka qabu dubbataniiru. Jijjiiramoota gama hundaan arganne giddu galeessa godhannee kaka'umsa amma uumame humna akka nuuf ta'uuf kutannoodhaan xiiqidhaan hojii keenya hojjechuudhaaf yeroo murteessaa irratti argama. Badhaasni kaleessa badhaasaa jirru seenaa ta'ee galmaa. Zooniin hundi, seektarri hundi, hawaasa hunda badhaasuun oduu kan danda'amu ta'e kan badhaafamu. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Qaasim Margaa aanaan Wanjii qabeenyaa fi misoomni bal'aan kan itti argamu ta'uu ibsanii oomisha qonnaa kuduraa fi muduraa garagaraa oomishuun qaala'insa jireenyaa furuu akka qaban dhaamaniiru. Gara oomishaatiin gara qonnaatiin paappaayyaa, qamadii, muuzii aanaa keessatti dhaabbatan. Hinaaf lafti qonnaa bal'aa qabna, bishaan bal'aa qabna. Garuu biyyatti hiyyoomaa jira, bira teenyee hiyyoomaa jira. Oomishna keenya dabaluu qabna, itti daddabaluu qabna, jajjabeessuu qabna. Ammas hojjechuu qabna. Inisheetiivii keessatti ijaaramuu qabna, hojjechuu qabna. Qaamoleen sirna beekamtii fi badhaasaa fudhatan kun yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin badhaasa argachuu isaaniitti kan gammadan ta'uu himanii karoora bara 2018f hojii misoomaa fi dinagdee biyyaa utubuu irratti kan isaan kakaasu ta'uu dubbataniiru. Badhaasni kun gara fuulduraafis akka cimnee hojjennu nu godha. Uummata keenyaa wajjiniin karoora 2018 kan 2017 kana goolabne 2018 kana karoora baay'ee jira. Isa uummata keenya faana waltaanee baay'ee hojjenna inni yaanna. Galatoomaa isinillee. Badhaasa kan arganne seektarri waajjira qonnaa qofaa miti. Kureen qindeessituu aanaa seektaroonni aanaa keenyaallee hojjetaan ogeessi qonnaa akkuma jiruun wajjin qindoofne hawaasni aanaa keenyaallee hojii misooma qonnaa kanarratti hirmaachuudhaan gahee isaa baheera jechuudha.